Okay, akkam jirtu jaallattoota hordoftoota Oromiyaa Education Tiif nagaa isiniif haa baay'atu baga nagaan dhuftanii. Chapter 3 kan kutaa 12ffaa jechuudha Chemistry, Industrial Chemistry kan jedhu waliin barachaa jirra. Har'as paartii 7ffaa 3.3.5 Some Common Pesticides and Herbicides kan jedhu walitti deebineerra. Baga nagaan dhuftan isiniin jennaa. Haaraa kan dhuftan yoo jiraattan immoo subscribe gochuudhaan maatii ta'an waliin chemistry baradhaa isiniin jenna. Guyyaarraa kana kan wajjiniin ilaallu 3.35 Common Pesticides and Herbicides kan jedhudha jechuudha. Common Pesticides and Herbicides. Pesticide kan jennu kanneen farra ilbiisaa ta'an jechuudha. Herbicide yeroo jennu immoo kanneen farra aramaa ta'anidha jechuudha. Yookaanis immoo warri kuni qonna garaa garaatiif kan itti fayyadamnu jechuudha. Ilbiisonni kuni ilbiisota garaa garaa dhabamsiisuuf kan itti fayyadamnu yoo ta'u, inni kun immoo qonna irratti kan itti fayyadamnudha jechuudha. Aramaa yookaanis immoo wantoota hin barbaachisne midhaan keessaa dhabamsiisuudhaaf yookaanis immoo dhangaa keessaatii dhabamsiisuuf jechuudha. Inni kun immoo ilbiisota garaa garaa mana keessaas ta'ee meeshaalee garaa garaa irraatii dhabamsiisuuf kan itti gargaaramnudha jechuudha. Waa'ee warra kanaa baranna jechuudha. Har'a 3.35 jechuudha. Okay, jalqaba pesticide irraatii eegalla jechuudha. Pesticide irraa eegalla. Pesticides are chemicals used to prevent or control pests, disease, weeds, and other plant pathogens. Pesticideonni kuni farra ilbiisaa ta'anii maaliif jechuudha kan isaan fayyadamanii prevent gochuudhaaf yookaan immoo control gochuudhaaf, balleessuudhaaf yookaan to'achuudhaaf pestiiwwan garaa garaa jechuudha. Kan akkamii kan dhukkuba nama qabsiisanii akkasumas immoo paathoojiniiwwan garaa garaa biqiltoota irratti illee paathoojinii waagii garaa garaa kan fidanii jechuudha. Yookaanis immoo dhahicha garaa garaa biqiltoota irratti illee kan fidanii isaan akkasii kan ittiin dhabamsiisnu farra ilbiisaa kan jedhamudha jechuudha. Pesticidein kuni it decreases yield losses and maintaining high product quality. Maintain high product quality. Kana yeroo jedhu maal jechuu isaati? Yield losses yookaanis immoo qisaasama oomishaa kan hir'isu, akkasumas immoo maintain high product quality yeroo jedhu quality production keenya yookaanis immoo qulqullina oomisha keenya kan dabaludha jechuudha. Kanaaf bu'aan pesticide kana yield decrease yield losses and maintain high product quality dha jechuudha. Chemical pesticides can be classified according to their chemical compositions. Kana yeroo jedhu chemical pesticideonni kun yookaanis immoo chemicalonni farra ilbiisaa kuni maal isaanii irratti hundaa'aniiti kan isaan classify ta'an yookaan qoqqoodamanii chemical composition yookaanis immoo chemicalota isaan keessatti argaman jechuudha. Chemicalota isaan irraa hojjetaman jechuudha. Composition isaanii irratti hundaa'anii classify ta'u yookaan bakka garaa garaatti ni qoqqoodamu jechuudha. This method allows the uniform and scientific grouping of pesticides to establish a correlation between structure, activity, toxicity, degradation mechanisms, among other characteristics. Methodin kunis baay'inaan yookaanis immoo yaala wal fakkaatuun uniformly and scientific grouping akkaataa bifa saayinsawaatiin akkaataa isaaniitti group ta'anii akkaataan isaaniitti qoqqoodamanii akkaataa wal fakkeenya isaaniitiin kan isaan qoqqoodaman bifa saayinsiitiinis ta'ee haala wal fakkaataatiin maal isaanii irratti hundaa'uu jechuudha. Structure isaanii, activity isaanii, toxicity yookaanis immoo summaa'ummaa isaanii jechuudha. Degradation yookaanis immoo akkaataa dissociation isaanii, mechanism isaanii irratti hundaa'uudhaan kaaraakteristiksiiwwan jiran keessaatii kanneen kana irratti hundaa'uudhaan pesticideota establish goonaa jechuudha. Yookaanis immoo walitti dhufeenya isaanii hubanna jechuudha. Structure isaanii, activity isaanii, toxicity fi degradation mechanism isaanii irratti hundaa'uudhaan maal goona jechuudha. Wantoota kana scientific grouping pesticide establish gochuu dandeenya jechuudha. Table 3.1 shows the most important pesticides and their general characteristics. Table 3.1 important pesticide yookaanis immoo pesticideota barbaachisoo ta'anii akkasumas immoo amaloota isaanii amaloota murtaa'oo isaanii general characteristics isaanii
kan nutti argisiisudha isa asitti ilaallu kana ittaan sin ilaallu kana jechuudha. Akkasumas immoo figure 3.11 inni show examples of some chemical structures of pesticides. Figure 3.11 inni immoo maal nutti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyota chemical structure pesticide muraasa nutti argisiisa jechuudha. Listi godhee nutti argisiisa. Fuula taanurra waan jiruuf waluma wajjin ilaalaa deemna jechuudha. Kanaaf general characteristics of some pesticides kan jedhu table 3.1 irratti kan caqafame kana waliin ilaalla. Asirraan kolomini kana jalatti kan tarraa'anii jiranii pesticideota jechuudha. Kolomini kana jalatti kan tarraa'anii jiran immoo characteristics isaanii yookaan immoo amaloota isaaniiti. Asitti immoo main composition isaaniiti jechuudha. Main composition yeroo jennu compoundota isaan of keessatti qaban jechuudha. Baay'inaan compoundota akkamiirraati kan isaan composed ta'an kan isaan hojjetaman isa jirudha jechuudha. Inni kun itti fufee jira teebiliin kuni sababa peejiif adda citeera itti fufee jira jechuudha. Kanaaf pesticide asirraa yeroo kaanu organochlorines irraati kaanu jechuudha. Organochlorines characteristics isaanii soluble in lipid keessatti lipid yeroo jennu maal jechuudha? Biology irratti akkuma baratan isuma beektan sana lipid yeroo jennu faatti asiidiidhaa fi eenyuun kan of keessaa qabu jechuudha. Oilii kan of keessaa qabu jechuudha. Faatti asiidii fi oiliin biology keessatti chemistry keessattis baay'inaan jira. Biology keessatti lipidiin faatti asiidiidhaa fi oiliidha jechuudha kan inni of keessatti qabu. Coomaaf zayita isa jennu jechuudha afaan Oromootiin. Faatti yeroo jennu coomadha, oilii yeroo jennu zayita. Coomaaf zayitni maqaan isaan afaan saayinsiidhaan itti waamaman walitti lipid jedhama jechuudha. Kanaaf pesticideota keessatti organochlorine kan jennu kuni maal keessatti bulbulama? Amalli isaanii jalqaba, characteristics isaanii ni jalqaba, lipid keessatti amala bulbulamuu qaba jechuudha. They accumulate in the fatty tissue of animals and transfer through the food chain. Kana jechuun animaalii yookaanis immoo ilbiisota kanneen nuti itti biifnu yookaan itti raccaanu jechuudha. Kan itti raccamu yookaanis immoo kan itti biifaman sana maal keessatti? Faatti tishuu isaanii keessatti yookaanis immoo cooma isaanii keessatti tishuu cooma isaanii keessatti hin kuufama. Akkasumas immoo food chainiidhaan food chain yeroo jennu adeemsa soorataa akkaataa funcaa soorataa saaphuphee soorataa isa jedhamu sana baayoloojii keessatti jechuudha. Isa sanaan irree transfer ta'a. Kana jechuun animaalii yookaanis immoo wanti nyaate suni du'ee decompose yeroo ta'u biqiltoonni immoo biyyee sana fudhatanii ni guddatu. Akkasumas immoo biqiltoota sana deebi'anii baala biqiltoota sanaa kanneen sooratan animaaliin garaagaraa jiraachuu danda'u. Kanaafiyyuu animaalii nyaattee duute sanarraati gara pilaantiitti. Pilaantii irraa immoo akkasumas immoo hidda pilaantiidhaan biyyee keessaatti xuuxamuudhaan immoo pilaantii keessaan immoo guddatee gara maalitti jechuudha? Pilaantii keessaatti gara animaaliiwwan wanta sana pilaantii sana soorataniitti illee transfer kan ta'udha jechuudha. Wanti kuni adeemsa akkasii qaba jechuudha. Toksikiidha, summaawaadha jechuudha. Kanaafidha kan nuti farra ilbiisaa goonee itti fayyadamnu yookaanis immoo kan lubbuu ilbiisota galaafatu wanta ta'eef toksikiidha. Toxic to variety of animals. Bineeldota baay'eedhaa fi toksikiidha jechuudha wanti kuni ilbiisota qofallee miti. Long term persistency dha jechuudha. Kana jechuun summaa'ummaan isaa yeroo dheeraa kan turudha jechuudha. Yeroo dheeraa biifamee amma yeroo dheeraatitti ajjeesuu kan danda'u bu'aa kan qabudha jechuudha. Inni kun amaloota isaati. Main composition isa haa ilaalu. Main composition yeroo jennu compoundota akkam akkamii elementoota akkam akkamii of keessaa kan composed of carbon, hydrogen, chlorine and oxygen atoms. They are non-polar and lipophilic. Elementoonni meeyinii yookaanis immoo inni irraa hojjetamu baay'ee yoo jiraatan achi keessaatti meeyinii kanneen ta'anii yookaanis immoo ishuu kan ta'an hafuu kan hin dandeenye kan akka kaarbonii, kan akka haayidroojinii, kan akka kiloorinii fi kan akka oksijiniiti jechuudha. Atomoota akkasii irraati kan inni composed ta'u. They are non-polar and lipophilic. Non-polar yeroo jedhu kanneen haayidroojiniidhaa fi oksijinii, kiloorinii boondiir ta'anii kan hin qabne, kan haayidroojin boondingii of keessaatii hin qabne. Non-polar yeroo walumaa galatti yookiinis immoo kovalent boondingii keessatti salphaadhumatti yeroo baratanii non-polariidha kan jennu elementoonni lama equally share ta'anii jiru yoo ta'edha jechuudha. Equally share ta'anii jiru yoo ta'edha.
equally shared ta'anii jiru yoo ta'edha jechuudha. Yookaanis immoo equally shared waliif ta'anii yookaanis immoo covalent bondii yeroo uumanitti equal ta'anii equally shared dha yoo ta'edha jechuudha. Non polar kan jennu isa kana chemistry keessatti bal'inaan ni beektu. Non polarii dha yeroo jennu kana jechuun maal jechuudha? Non polarii equally shared dha jechuudha. Elektirooniin isaanii equally fakkeenyaaf amma elementoota wal fakkaatan gidduutti covalent bondii yeroo uumamu jarri kuni waliif non polarii dha. Kana jechuun kan gidduu isaaniitti bondiin gidduu isaaniitti uumamu elektirooniin gidduu isaaniitti bondi ta'u gama lamaaniif iyyuu equally shared dha jechuudha. Kana jechuun gam tokkotti kan siqee miti, gam tokkotti elektiroonegaatiivii isaanii wal qixadha jechuudha. Isa kana chemistry keessatti bal'inaan ni beektu. Isa kana jechuu barbaadeetira. Kanaaf karakteristiksii isaanii duukaa akkasitti seeraan qabachuun baay'ee salphaadha jechuudha. Orgaanoo kilooriinsii yeroo jennu orgaanikii ta'anii kanneen kilooriinii of keessaatti qaban jechuudha. Kanaaf lipiidii keessatti ni bulbulamu jechuudha. Lipiid yeroo jennu fat and oiliidha. Fat and oil coomaaf zayit keessatti waan bulbulamanii fi asumarraa kaatanii karakteristiksii isaas meen kompoosiinii isaa haala salphaatiin kan si qabachuu dandeessanii faatti asiidii keessatti akkasumas immoo oilii keessatti kan bulbulamanidha. Taanaanii maalidha jechuudha? Faatti asiidii keessatti asittis faattiin ni jira, asittis faatti tishuun ni jira jechuudha. Kanaaf animaalii keessatti haala kanaaf cooma isaanii keessatti kan kuufamanidha jechuudha. Akkasumas immoo bakka kana dhuftan yoo ilaaltanii liipoofiilik yeroo jedhu maal jechuu isaati? Lipiidii kan jaallatudha jechuudha. Fiilik yeroo jennu fiilik jechuun jaallachuudha, loof jechuudha. Hydrophobic, hydrophilic yeroo jettani hydrophobic kanneen bishaan hin jaallanne yoo ta'u, hydrophilic yeroo jennu immoo kanneen bishaan jaallatan akkasuma jechuudha. Baayoloojii keessatti inni kun waan jiruuf isa sana dubbachuu barbaade. Lipophilic yeroo jennu lipiidii kanneen jaallatan lipiidii keessatti kan bulbulaman yoo ta'u, lipophobic otoo jedheera ta'e immoo kanneen lipiidii keessatti hin bulbulamne yookaan lipiidii hin jaallanne jechuudha. Lipophilic yeroo jennu kanneen lipiidii jaallatan kan keessatti bulbulaman jechuudha. Isuma asitti karakteristiksii isaas kaasne asittis meen kompoosiinii isaa keessatti ka'ee jechuudha. Faatti asiidii fi ooyilii yookaan lipiidiin non poolaariidha akkuma isin beektan non poolaarii. Waa'ee jara kanaa yoo beektanii meen kompoosiinii isaas immoo karakteristiksii isaa haala kanaan hubachuu dandeessu jechuudha. Orgaanikiidha jechuudha. Asii maqaan isaas immoo akkuma asii wal fakkaatutti orgaanoo yeroo jedhu orgaanikiidha. Akkuma isin beektanii coomaaf zayitni kun yookaan lipiidiin kun orgaanikiidha jechuudha. Akkasumas immoo kilooriinii of keessaatii qaba. Orgaanikii kilooriinii of keessaa qabudha jechuudha. Orgaanoo kilooriinsii yeroo jennu inni kun pestisaayidii isa jalqabaati. Inni lammaffaan immoo inni lammaffaan orgaanoo fosfeetii kanadha jechuudha. Orgaanoo fosfeet achitti orgaanoo kilooriinsii jenneerraa orgaanikii kilooriinii of keessatti qabudha jechuudha. Inni jalqabaa inni kun immoo orgaanikii maal of keessaa qabudha? Fosfarisii of keessaa qabu yookaan immoo fosfeet koompaawundii kan of keessaa qabu jechuudha. Yookaanis immoo PO4 ishee jennu sana jechuudha. Fosfeetiin PO4 kan of keessaatii qabudha jechuudha. Maaliif yeroo dubbistanitti maqaa isaanii duukaa keemikaal koompaawundii isaanii barreeffachaa akkasitti yaadachaa yoo deemtanii karakteristiksii isaa qabachuun illee akkasumas immoo haala salphaa ta'een jechuudha kan isin hubachuu dandeessan. Amma karakteristiksii isaa yeroo ilaaltanii karakteristiksii fosfeetiin qabu fa'aa waan akkasii meen kompoosiinii isaa keessattis immoo wanneen akkasii jechuudha baay'inaan kan isin ilaaltan wanta ta'eef. Karakteristiksii isaa yeroo ilaallu yookaan amaloonni isaa soluble in organic solvent but in water jedha. Kana yeroo jedhu organic solventii keessatti ni bulbulama. Organic solventii keessatti ni bulbulama. But in water. But maaliif jedhe bakka kanatti garuu akkasumas bishaan keessatti ni bulbulama. Asitti soluble in organic jedha. Organikii keessatti ni bulbulamu jedha. Garuu bishaan keessattis ni bulbulamu. Garuu yeroo jedhu bishaan akkuma isin beektanii H2O dha. H2O kana jechuun inorgaanikiidha jechuudha. Organikii miti. Kaarbonii fi haayidroojinii of keessaa qabu jechuudha. Kana jechuun H2O atoomota haayidroojiniidhaa fi oksijinii irraati jechuudha bishaan kan inni produce ta'u. Kanaafidha kan inni bat jedhee jechuudha bakka kanatti. Organic solventii keessatti irra caalaatti organic solventii keessatti kan bulbulamanidha. Garuu immoo inorgaanikii keessaas immoo bishaan keessattis kan bulbulamanidha jechuudha. Asirratti barreessuuf naaf jechaa hin jiru. Okay.
amalli isaanii organophosphate kan jennu amalli isaanii inni jalqabaa isa kana yoo ta'u inni lammaffaa they infiltrate reaching groundwater less persistent than chlorinated hydrocarbons jedha. Infiltrate reaching groundwater yeroo jedhu maal jechuu isaati? Otoo filtrate hin ta'in, otoo hin calalamiin jechuudha. Otoo hin calalamiin maal ta'uu danda'a jechuudha? Bishaan duukaa gara lafaatti gadi seenee otoo hin calalamiin infiltrate reaching groundwater yeroo jedhu utuu hin calalamiin bishaan duukaa gara lafaatti gadi seenee jechuudha. Groundwater duukaa ilbiisota qaama lafaa keessa jiran illee ajjeesuu akka danda'udha jechuudha. Less persistent than chlorinated hydrocarbons. Chlorinated hydrocarbon yeroo jedhu hydrocarboniiwwan chlorine of keessaa qaban. Hydrocarbon yeroo jennu orgaanikii kanneen ta'anii isa gubbaatti caqasne jechuudha. Orgaanochlorine warreen jenne sana orgaanochlorine pesticide tii gadidha jechuudha. Maalsa persistency isaa yookaanis immoo hammi turtii isaa jechuudha. Yeroo dheeraaf ture akka orgaanopesticide isa jalqaba irratti ilaalle sana nu fayyadu jechuudha orgaanophosphatiin kun. Kana yeroo jedhu less persistent than chlorinated hydrocarbons jedha. Hammi turtii isaa dandeettiin turmaata isaatii amma sana kan ga'u miti jechuudha. Less than chlorinated hydrocarbon jechuudha. Characteristics isaa inni lammaffaa kana. Sadaffaan immoo some affect the central nerve systems. Organophosphatiin kuni muraasni isaanii central nerve systemii ni miidhu jedha. Central nerve system. Gosoota nerve systemii lamatu jiru biology keessatti akkuma baratanii peripheral nerve systemii dhaa fi central nerve systemii dhaa jechuudha. Achi keessaati inni kuni central nerve system yookaan CNS isa jennu sanadha kan inni miidhu jechuudha. Brain and spinal cord isa jennu sana jechuudha. Biology waan barataniif ni beektu waa'ee kana. Brain and spinal cord maali jechuudha? Animaalota kan miidhudha jechuudha. Organophosphatiin kun toxicidha jechuudha. Central nerve system isaanii kan miidhudha. Amalli isaa inni arfaffaanii they are absorbed by plants and then transferred to leaves and the stems which are the supply of leaf-eating insects or feeds of wise jedha. Akkuma armaan olitti caqasne orgaanochlorine keessatti inni kunis pilaantiidhaan hin xuuxamaa sana booddee maal ta'a jechuudha? Gara leebsii isaanii, gara baala isaanii akkasumas immoo gara jirma isaanii yookaan baattoo isaanii, stiimii isaaniitti transfer ta'uudhaan baala isaanii keessa fa'aa yeroo seenu, jirma isaanii keessa yeroo seenu immoo leaf eating yeroo jedhu kanneen baala sooratan jechuudha. Soorattoo biqiltoota kanneen sooratan jechuudha. Bineeldota akkasii akkasumas immoo insektoota ilbiisota baalarra jiraatan akkasumas immoo baala sooratanii maal kan godhudha jechuudha? Kan miidhudha jechuudha. Kun amala isaatii characteristics organophosphateeti jechuudha. Main composition isaa haala. Main composition yeroo jennu compoundota yookaan elementoota inni baay'inaan of keessaatii qabu jechuudha. Main kanneen ta'anii possess central phosphorus atom in the molecule. Structure isaa keessatti akka centraliitti maal of keessaa qaba jechuudha? Phosphate of keessaa qaba. Bakka kanatti maal jenneerra? Organophosphate jenneerra wanta ta'eef phosphorus of keessaatii qaba jechuudha. Phosphorus kanatti marsanii kanneen jiran immoo orgaanikoota hedduun jiraachuu danda'u. Gidduu kanatti central isaatti maal qaba jechuudha? Phosphorus atomii qaba jechuudha. Relation with organ chlorines. In relation with organochlorine jechuu barbaadiiti. Those compounds are more stable and less toxic to environments. Kana jechuun yommuu isicha jalqabatti ilaalle sana duukaa compare gochaa jira jechuudha. Organochlorine ilaalle jalqabatti amma organophosphate ilaalaa jirra. Organochlorine duukaa wal bira qabne yommuu ilaallu organophosphatiin kuni those compounds more stable dha. Kana jechuun isa sana caalaa stability ni qaba jechuudha. Kana jechuun low energy jechuudha. Low energy qaba. Akkasumas immoo less toxic to environment yookaanis immoo naannoo xureessuu irratti yookaanis immoo toxikummaansa, summii inni gara environmentiitti gadhiisu xiqqoodha jechuudha. Isa sanarra safestidha jechuudha wanti kuni. The organophosphate pesticides can be aliphatic
aliphatic, cyclic and heterocyclic. Aliphatic yeroo jedhu organophosphate pesticidein kuni aliphatic dha yeroo jedhu kanneen akka alkeenii, alkiinii fi alkaayinii jechuudha. Kana jechuun alkeeniin single bondiidha, alkiiniin immoo double bondiidha, alkaayiniin immoo triple bondiidha. Kanneen bifa kanaan istiraakcharii uumuu danda'anidha jechuudha aliphatic yeroo jedhu. Isa kana jechuu barbaadeetudha. Kana jechuun kaarbeen haayidroojinii singilii, deebilii akkasumas immoo tiriipiliidhaan walitti bondii ta'uu danda'anii irraatii kan uumamuu danda'udha. Akkasumas immoo saayikilikiidha. Saayikiliik yeroo jedhu immoo kanneen bifa saayikilii qaban fakkeenyaaf amma saayikiloo heegzeen, saayikiloo proopeen, saayikiloo buteen wanneen jedhamanii warreen akkasii kanallee istiraakcharii akkasiitiin kan uumamudha jechuudha. Akkasumas immoo heetiroo saayikilii kan qabudha. Heetiroo saayikilii yeroo jedhu immoo fakkeenyaaf istiraakcharii kana yeroo laaltanii bakka verteksii ishee kanarra maaltu jira jechuudha gara beekannootiin kaarbeenii jira jechuudha. Bakka kana CH2 jira, bakka kana CH3 jira, bakka kana CH3 jira, CH2 jira, akka kanaati jechuudha. CH2 akka kanaatidha jechuudha. Heetiroosaayikilii yeroo jedhu immoo warri kun hoomoosaayikiliidha. Heetiroosaayikilii yeroo jennu immoo saayikilii wayii jiraatee saayikilii sana keessa maaltu jira jechuudha. Saayikilii sana keessa elementoota gosa garaagaraa yoo of keessaatii qabaate jechuudha. Elementoota gosa garaagaraa heetiroosaayikilii fi hoomoosaayikilii haala salphaatiin asirratti isiniif ibsuudhaaf kun hoomoosaayikilii yoo ta'e inni kun immoo heetiroosaayikilii ta'aa jechuudha. Heetiroosaayikilii ta'aa jechuudha. Bakka kana kan jiru asis kaarbeeniitu jira jechuudha. CH2 jira. Laayiniidhaan walitti boondii ta'anii jiru. Hoomoosaayikilii yoo ta'u, heetiroosaayikiliin immoo bakka kana kaarbeenii, haa jennu bakka kana naayitiroojinii, akka kana elementiiwwan gosa garaagaraa bakka kana kaarbeenii, bakka kana immoo elementii biraa yoo jiraate saayikiliin kun heetiroosaayikilii jedhama jechuudha. Isa kana jechuu barbaadeetidha meen kompoozishiniin isaa. Inni kuni waa'ee orgaanofosfeet yeroo ta'u kan itti aanu immoo kaarbaameetiidha jechuudha. Inni sadaffaa gosoota peestisaayidii jiran keessaati inni sadaffaanii kaarbaameetii kanadha jechuudha. Kaarbaameetii kanadha jechuudha kan itti aanee jiru. Gosa peestisaayidii inni sadaffaan kaarbaameetiidha. Karaakteriksii isaa ilaalla. Karaakteriksiin isaa asiid deeriveetiiviidha. Kana jechuun asiidota gosoota asiidii deeriveet gochuudhaanidha jechuudha kan nuti kaarbaameetii kana argannu. Piroopertiin isaa asiid deeriveetiivii ta'uu isaati. Inni lammaffaan immoo kiil limited spectrum of insects. Kana yeroo jedhu insektii hunda otoo hin taane limitedidha jechuudha. Kan inni ajjeesu daangaa qaba jechuudha. Hammi ajjeesuu isaa daangaa qaba jechuudha. Kaarbaameetiin kuni highly toxic to vertebrates. Kana yeroo jedhu vertebrate yookaanis immoo bineeldota lafee dugdaa qaban kan akka namaa, kan akka wantoota kan akka simbiraa, kan akka horii jechuudha. Wanneen akkasii loon irratti warreen akkasii irratti kaarbaameetiin kuni tooksikiidha jechuudha. Relatively low persistency kana yeroo jedhu turtii yeroo dheeraatiif kan fayyadu miti jechuudha. Summaa'ummaan isaa yookaanis immoo dandeettiin inni waan tokko miidhuu isaa baay'ee yeroo dheeraaf kan isa duukaa turu miti jechuudha. Main composition isaa ilaallu. Main composition isaa chemical structure based on the plant alkaloid physiostigma venososum jedha. Kana yeroo jedhu chemical structure isaa gosa pilaantii alkaloidii physiostigma kan qabu kan ta'e jechuudha. Gosa pilaantii jechuudha. Inni kun structure isaa sana irratti kan hundaa'udha yookaanis immoo gosa biqiltuu kanarraati jechuudha kan nuti ekstiraaktii goonee kaarbaameetii kana kan nuti argannu jechuudha. Gosa biqiltuu kanaati jechuudha. Alkaloid physiostigma venososum ishee jennu kana jechuudha. Inni kun waa'ee kaarbaameetiiti. Okay. Eshi. Inni sadaffaanii gosoota peestisaayidii keessaati inni sadaffaanii
Pyrethroids kanadha jechuudha. Pyrethroids ishee sadaffaa kana jechuudha. Pyrethroids. Characteristics pyrethroids kana maalidha? Tokko affect the nervous system but less than compared to the other pesticides jedha. Nervous system affect godha jedha. Inni kunis armaan olitti maal jenneerra organophosphatinis akkasuma central nervous system affect godha jenneerra isa sanarraati wanta adda isa godhu maalidha jechuudha. Inni kuni leezidha, hamma sanaa hin miidhu jechuudha. Nervous system yaa miidhu garuu hamma sana kan miidhu miti jechuudha. Nervous system kan miidhudha garuu hamma sana baay'isummaa akka ta'an isa sanaa gad akka ta'e hambisummiisaa jechuudha. The safest in terms of uses bakka kanatti less than compared to the other pesticides pesticide kanneen biroo caalaatti hammi summaa hawaasa gadi bu'aadha. Kana yeroo jennu egaa miidhaa cimaa kan qaqqabsiisu miti jechuudha. Miidhaa cimaa dafee lubbuu kan galaafatu akka hin taanedha jechuudha. Kanaaf safest yommuu itti fayyadamnu seebiidha jechuudha yookaanis immoo xiqqoo kan baay'ee balaa qaqqabsiisu miti jechuudha akka warra kaanii. Inni sadaffaan kaaraakteritiin isa maalidha? Some are used as household insecticides. Kana yeroo jedhu pyrethroids kuni muraasni isaanii household insecticide kana yookaanis immoo farra ilbiisaa nuyi mana keessa yeroo jennu egaa mana fincaanii ta'uu danda'a, meeshaawwan seeraamiksiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a, kanneen akkasii irraati qulqulleessuudhaaf jechuudha. Insecticide kanneen akkasirraa qulqulleessuudhaaf kan itti gargaaramnudha. Safestidha jechuudha. Mana keessatti yoo itti fayyadamne balaa garmalee kan qaqqabsiisu miti jenneera. Kaaraakteristiisa haala kanaan kan isin haala salphaatiin hubachuu dandeessanii asitti lees toksikidha taanaanii yommuu itti fayyadamnu seevii ta'uusaa asumarraati argachuu dandeessu. Akkasumas immoo mana keessatti itti gargaaramuu danda'u keenya haala kanaan hubachuu dandeessu jechuudha. Summiinsaa garmalee cimaa waan hin taaneef jechuudha. Main composition isaa yoo ilaalle compounds similar to synthetic pyrethroids. Compound isa synthetic pyrethroids yookaanis immoo alkaloid obtained from petals of Chrysanthemum cinereifolium yeroo jennu isheen kun gosa biqiltuuti. Isheen kun jechuudha gosa biqiltuu compoundiin inni irraatii fudhatamu scientific yeroo jennu artificial pyrethroids irraatii jechuudha. Irraa kan hojjetamu gosa biqiltuu kana irraatii kan hojjetamudha jechuudha pyrethroids kun. Inni kuni isa kana fakkaata jechuudha. Inni taanu gosoota pesticide keessaati biologically jechuudha. Inni shanaffaanii biologically kaaraakteristiisa yoo ilaalle only Bacillus thuringiensis yoo gabaabina yeroo barreessinu BT kan jennu and its subspecies are used with some frequency jedha. Kaaraakteristiisiin isaa kuni gosa baakteeriyaati jechuudha. Baakteeriyaa maal jedhamu? Baakteeriyaa Bacillus thuringiensis kan jedhamtu kana yookaan immoo gabaabinaan BT jennee kan barreessinu kana fi subspecies isaanii muraasa baay'inaan kan itti fayyadamnudha jechuudha. Biologically inni kun agriculture keessatti fakkeenyaaf qonna keessatti gosoota baakteeriyaa jiran keessaati kan nuti itti fayyadamnu ishee kana BT kanadha jechuudha. Biologically gosa pesticide keessaa kan itti fayyadamnu. Kaaraakteristiisa inni lammaffaanii applied against forest pests and crops. Kana yeroo jedhu pestisii garaagaraa akkasumas immoo cropsii oomisha irratti kan itti fayyadamnudha jechuudha. Yookaanis immoo forest pests yeroo jedhu ilbiisota muka garaagaraa irraati illee balleessuudhaaf yookaanis immoo waagii garaagaraa kan jennu yookaanis immoo dhahicha garaagaraa kan jennu isa biqiltootatti illee biifamuudhaan baayolojikaaliidha. Inni kuni resist kan godhudha yookaanis immoo prevent kan godhu control kan ittiin goonu pesticideota jechuudha. Pesticide gosa pesticide keessaa baayolojikaaliin kun. Kaaraakteristiisa inni sadaffaanii particularly against butterflies and also affect the other caterpillars. Kaaraakteristiisa inni sadaffaanii
butterflies yookaanis immooyyuu billaachota jechuudha. Billaachota akkasumas immooyyuu caterpillars yeroo jennu raammoo isaa abba cinqaarraa jedhamu sana jechuudha. Abba cinqaarroo yookaanis immooyyuu isaa bifa qoraattii wayii kan qabu sana nama waraanu sana jechuudha. Kanneen akkasii illee paartikuraalli kanneen akkasiidha kan inni ajjeesu jechuudha. Biological pesticidein kuni chemical composition isaa ilaala. Chemical composition yookaanis immooyyuu kan inni of keessaatii qabu baay'inaan jechuudha. Compost kan irraati ta'e vaayirasii, maayikirooorgaanizimii, vaayirasii, vaayirasii kanneen inni of keessatti composting of keessatti qabu vaayirasii, maayikirooorgaanizimsii yookaanis immooyyuu meetaaboliik piroodaaktii kanneen akka kanaati jechuudha. Meetaaboliik piroodaaktii kanneen akka kanaati jechuudha. Fakkeenya isaanii tokko asirratti listi ta'anii jiru. Fakkeenyi isaanii kun fiigarii gara gajjallaa jiru kanaan ibsamee jira jechuudha. Figure 3.1 kun examples chemical structure of pesticide jechuudha. Chemical pesticides isaanii example isaanii muraasni fiigarii kanaan ibsamanii jiru jechuudha. Inni aarra jiru orgaanoklooriiniidha jechuudha. Fakkeenyi isaa fakkeenya orgaanoklooriinii gosoota pestisaayidii arfan ilaalle keessaati. Pestisaayidii gosa kamiiti jechuudha. Innichi kun jechuudha. Innichi indoosalfan kan jennu kuni gosa orgaanoklooriiniiti jechuudha. Gosa orgaanoklooriiniiti jechuudha. Isa kana jala jiru wajjin wal bira qabdanii ilaaluu qabdu jechuudha. Yeroo ilaaltanii fakkeenya isaanii innichi baarra jiru kun immoo innichi biirra jiru kun yookaanis immoo innichi permitiriiniin kun fakkeenya maaliiti jechuudha. Fakkeenya paayiriitooriidiiti jechuudha. Paayiriitiroids yeroo dubbistan ishee kana paayiriitiroids fakkeenya paayiriitiroidsiiti jechuudha. Isheen permitiriiniin kun jechuudha. Inni caarra jiru kaarboofiwuraniin kun immoo gosa kaarbaameetiiti jechuudha. Akkuma maqaa isaarraa hubattanii gosti kaarbaameetii kaarboofiwuraniidha jechuudha. Inni diirra jiru kun malaateenii kun immoo gosa maaliiti? Gosa orgaanofoosfeetiiti jechuudha. Gosa orgaanofoosfeetiiti jechuudha isheen kun. Asirratti kan ilaalaa jirtanii istiraakchariin isaa gaaffii akkasinitti dhume istiraakcharii akka kanaa qabachuutti baay'ee dhiphatina. Maqaa isaanii kana maqaan isaanii malaateeniin gosa maaliiti? Malaateeniin gosa orgaanofoosfeetii. Gosoota pestisaayidii arfan jiran keessaatii malaateeniin gosa kamiiti? Gosa orgaanofoosfeetii akka ta'e kaarboonfiwuraniin kun immoo gosa pestisaayidii keessaati. Fakkeenya maalii kan ta'e? Fakkeenya gosa kaarbaameet pestisaayidii akka ta'e akkasumas immoo permitiriiniin kun immoo fakkeenya gosa maalii akka ta'e jechuudha. Fakkeenya gosoota pestisaayidii keessaati kan paayiriitiroidii akka ta'e. Akkasumas immoo indoosalfaniin kun immoo gosoota pestisaayidii keessaati gosa kamiidha jechuudha. Gosa orgaanoklooriinii akka ta'e jechuudha. Gosi kanaaf istiraakcharii isaa kana qabachuutti baay'ee itti dhiphachuu hin qabdan jechuudha. Fakkeenyi isaanii maqaa fakkeenya isaanii akka qabatanii maaliif sadarkaa piriiparaatorii sadarkaa haayiskuulii irratti istiraakchariin akka kanaa wanta barsiifamuu natti fakkaatu hin jiru. Sadarkaa yuunivarsiitii irrattidha jechuudha kan isin istiraakcharii akka kanaa maqaa moggaasuu akkasumas istiraakcharii akka kanaa kan isin barattan innuu koorsii saabjektii orgaanik keemistirii kan jedhamu irratti jechuudha. Irra caalaa dipaartimentii muraasa keessattidha. Dipaartimentii yookaan immoo gosoota fiildii appilaayid keemistirii fa'aa kan akka indaastiriyaal keemistirii fa'aa keessatti jechuudha sadarkaa yuunivarsiitii. Keemistirii gara fuulduraatti kan barattan yoo ta'e wanta akka kanaa barattu jechuudha. Maqaa isaa yeroo moggaastan fakkeenyaaf malaateen yeroo jedhu inni kun waan biraa otoo hin taane isheen ammattuu keessatti ibsamteettu kuni maqaa koompaawundii kanaa IUPAC siistemiidhaan amma inni nuti indoosalfanii permitiriinii kaarboofiwuranii malaateeniin inni jennu kuni maqaa koomanneemii akkaataatti namoonni itti waamanii gabaarrattis immoo
ittiin akka isaan itti gurguramanii isa kanadha jechuudha. Inni kun garuu maqaa saayinsawaa yookaanis immoo maqaa yuunitii waltawaa yookaan System of International Unit yookaan IUPAC neemii isaanii jechuudha. Akkaataa keemistirii keessatti ittiin waamaman bifa saayinsawaadhaan jechuudha maqaa sanadha. Wantoota akka kana yeroo moggaaste yaa'u garuu fuulduraatti wanta baratanidha. Inni kun saajii maannoo fiildii keemistirii kan galtan yoo ta'e jechuudha. Daay itaayil yeroo jedhu maal jechuu isaati? Bakka kana itaayilii meeqa qabna jechuudha. Itaayilii yeroo jennu kaarboonii tokko lama kan qabu tokko asiitii itaayilii tokko qabna jechuudha. Asii itaayilii tokko qabna. Kanaaf daay itaayil kan inni jedhu alfaabeetikaaliidha ittiinidha jechuudha. Yeroo maqaa kennitanii alfaabeetikaaliidhaani. Itaayiliin kuni jalqaba dhufte jechuudha. Kanneen jiran keessaa foosfeetii, metaayilii kanneen jiran keessaati. Iin kun jalqaba waan dhuftuu fi daayiin kan isheen argisiistu lama ta'uu isaati malee maqaa koompaawundichaati. Daayi jechuun moono daayi tiraayitetiraapheentaayeeksaa jennee akkasittiinidha kan nuti lakkoofnu wanta ta'eef lakkoofsa keemistirii keessatti. Daayi yeroo jennu itaayilii meeqa qabna jechuudha. Itaayilii kanaa fi itaayilii kana qabna. Itaayilii lama qabna jechuudha. Ittaansee 2 daayi mitooksii foosfoopinotiyool salf jedhee inni itti fufu kuni 2 daayi mitaayil yeroo jedhu bakka kanarratti mitaayiloota lama qabna jechuudha. Bakka kanattis daayi kan inni jedhe kanaafidha. Daayi mitaayil maarratti kan isaan attaachi ta'anii jiranii itooksii yeroo jedhu maal jechuu isaati? Bakka kana kaarboonii, oksijiinii, foosforeesiitu jira. Kana jechuun CH3 bakka kana jiraatee bakka kana oksijiiniin jiraatee akka kanatti kan itti fufu yoo ta'e oksijiiniin kun kaarbooniif asiin kaarbooniidha yeroo attaachi taatu gosa ezeriitti yookaanis immoo akkasittiin jechuudha. Kanaaf itooksii jennee kan nuti maqaa ishee moggaasnu jechuudha. Akka kanaattidha. Haala kanaan jechuudha. Bakka kanattis immoo tiyool saalfii yeroo jedhu immoo kanneen SP of keessaatii qabanii tiyooliidha warri kun orgaanik koompaawundii isaanii jechuudha. Akka kanaatti istiraaktarii isaa ilaaltanii kan maqaa moggaastanidha jechuudha. Isa kanatti baay'ee dhiphachuun qabdan isin hin barbaachisu wanta ta'eef malaatiyeenii jettanii haala kanaan koomanneen isaa qabachuu qabdu jechuudha. On the other hand, there are also traditionally produced pesticides by Ethiopian farmers. Warreen nuti armaan olitti ilaalle kuni kanneen indaastirii keessattidha jechuudha. Baay'inaan kan isaanii oomishamanii yookaan produce ta'anii garuu mooyyuu karaa biraatiin jechaa jira addana kanatti. On the other hand, karaa biraatiin haala traditionally karaa ta'een qotee bultoonni Ethiopian farmersiin pesticide kana kan produce godhanii itti fayyadamanidha. Traditionally, farmers of different districts produce pesticides from botanical origins and then apply it to fruits, vegetables and other crops. Qotee bultoonni Itoophiyaa keessa jiranii distriktii garaagaraa bakka garaagaraa kan jiranii pesticide kana botaanikaalii irraati kan isaan hojjetan. Botaanikaalii yeroo jennu kanneen gosootuma biqiltoota irraati jechuudha. Bootaanii yeroo jennu damee saayinsii waa'ee biqiltuu qo'atu akka ta'e beektu botaanikaalii yeroo maqaan sanaan kan inni moggaafameeru. Maarraati hojjetu jechuudha. Botaanikaalii kan isaan appilaa itti godhanis immoo firuutiiwwan garaagaraa veejiteebilii akkasumas immoo kiroopsii oomisha garaagaraa kuduraaf muduraa jechuudha yookaanis immoo firaapeessa jennu sana jechuudha. Firuutiiwwan garaagaraatiif irratti appilaa godhu jechuudha itti fayyadamu jechuudha peestisaayidii kana jechuudha. Biqiltoota garaagaraa irraati hojjechuudhaan inni kun mala aadaatiin jechuudha. Traditionally mala aadaatiin qotee bultoonni muraasni kan hojjetanidha inni kuni. Those pesticides are called botanical pesticides. Pesticideonni haala kanaanii qotee bultoonni bifa aadaatiin kan isaan qopheessan maal jedhamu botanical pesticides jedhamu. Warri kaan immoo industrial pesticideidha jechuudha. Botanical pesticides are extracted from various plants parts. Botanical pesticidein kuni qaamota biqiltootaa keessaatii bakka garaagaraati jechuudha kan isaan fudhataman kan akka istiimii kana jechuun jirma isaanii seeds yeroo jedhummooyyuu sanyii isaanii yookaan firii isaanii irraati jechuudha. Roots yeroo jedhummooyyuu jirma isaanii yookaan immooyyuu kanneen lafa keessa hidda isaanii leaves yeroo jennu baala isaanii irraati flowers
fluid heads yeroo jedhamu mataa isaanii irratti kan isaan qabatanii jiran daraaraa isaanii qaamota biqiltoota akka kanarraati kan isaan species garaagaraa irraati kan isaanii hojjetan jechuudha. Botanical pesticides are hailed for having broad spectrum of activity, being easy to process and use, having short residual activity, and for not accumulating in environment or tissue, in fatty tissue of warm-blooded animals. Argitanii inni industrialii keessatti oomishamu kanneen akka orgaanoo-kiloorinii, kan akka orgaanoo-fosfeetii, baayoloojikaalii kan jennee dhiirama tarreessaa turre suni maal jennee irrachuudha? Fakkeenyaaf orgaanoo-kiloorinii inni nuti jennee faattii isaanii coomaa biqiltoota animaalotaa keessatti kuufamuudhaan balaa dhaqqabsiisaa isaan ajjeesaa akkasumas immoo food chainidhaan marsaa soorataatiin deebi'ee kanneen biraa irratti miidhaa akkasii qaqqabsiisaa akkasumas immoo environmentii irratti illee muraasni isaanii jechuudha. Environmentii irratti illee summii environmentii yookaan immoo naannoon summeessu jenneerra. Inni kun garuu innichi mala aadaatiin qophaa'u kun garuu akkas miti jechaa jira jechuudha. Akkas miti jechaa jira jechuudha. Biological botanical pesticides are hailed for having broad spectrum of activity yeroo jedhu haala mijataadha jechuudha. Isa kaan irra baay'ee gaariidha jechuudha. Akkasumas immoo easy to process haala salphaatiin itti fayyadamuu akka dandeenyu process gochuudhaaf haala salphaatiin kana jechuun indaastirii fakkeenyaaf amma akkuma beektan indaastirii garaagaraa dhaabuudhaan meeshaalee ammayyaa garaagaraatiin miti kan produce ta'u ni kan isaan garuu qotee bultoonni harkuma isaaniidhaan meeshaa xixiqqoo isaan harka jirutti fayyadamuudhaan process gochuudhaan itti fayyadamuudhaaf illee baay'ee kan isaan rakkisu miti jechuudha. Seevestiidha jechuudha. Akka kana baay'ee kan lubbuu balleessuu irratti balaafamaa miti jechuudha. Isa kana jechuu barbaadeetu not accumulating in environmental or fatty tissues yeroo jedhu cooma warm-blooded animal yeroo jennu kanneen dhiiga ho'aa qaban yookaanis immoo lafee dugdaa kanneen qabanii fakkeenyaaf kan akka namaa kan akka bineeldota horii mana keessaa jechuudha kanneen akkasiirra balaa garmalee kan qaqqabsiisan miti jechuudha. Warreen kamii warreen botanical pesticide ta'an warreen qotee bultoonni ofii isaaniitii bifa aadaa yookaan traditional systemidhaan kan isaan qopheeffatan kuni jechuudha. The following are some common natural pesticides commonly used in some areas of Ethiopia. Pesticide amma armaan olitti kan nuti orgaanoo-kiloorin maal jennee caqasaa turre sun indaastriyaaliidha. Amma immoo common pesticide botanical pesticide kanneen mala aadaatiin namoonni qopheessanii commonly pesticide kuni kan isaan irraati qophaa'an kanneen akka miti jechuudha. Kanneen akka neem leaf, kanneen akka salt spray, kanneen akka onion, kanneen akka garlic spray warreen kana kanarraati jechuudha. Akkuma gubbaatti main composition isaanii teebilichaa keessatti kanneen indaastirii keessatti oomishamanii wantoota kana kanarraa oomishamu jennee kan warra namoonni qotee bultoonni karaa aadaa qopheeffatan kanaas immoo iyyuu main composition isaanii kan akka miti jechuudha. Kan akka neem leaf, kan akka salt spray, kan akka onion, kan akka garlic spray jechuudha. Neem leaf yeroo jennu inni kun gosa biqiltuu jechuudha. Gosa biqiltuu neem leaf jedhamutu jira. Akkasumas immoo iyyuu salt spray yeroo jedhu gosoota ashaboo keessaatti spray kan ta'anii akkasumas immoo onion yeroo jennu qullubbii jechu yookaan immoo iyyuu iddoo baay'ee shunkurtii kan jedhamtu jechuudha. Isheerraatii kan hojjetamanii akkasumas immoo iyyuu garlic spray irraatii kan hojjetaman jechuudha. Warra kanarraati kan namoonni karaa aadaa qopheessan jechuudha. Waan marka isaanii irra jirurraati. Let us see the detail of neem leaf which one of traditionally produced pesticides jedha. Kanneen keessaati mee neem leaf kana haa ilaallu jedha. Neem leaf kana haa ilaallu jedha kanneen caqafaman kana keessaati. Maalidha neem leaf kuni? Botanical pesticide yookaanis immoo iyyuu bifa traditionaliidhaan pesticide farmeriin yookaanis immoo qotee bultoonni irraati hojjetan gosa biqiltuuti jechuudha. Gosa biqiltuuti. Mee waa'ee biqiltuu sanaa haa ilaallu. Neem leaf isa kana jechuudha. Figariinsaa kun kitaaba akkuma jirutti isa kanadha jechuudha. Neem leaf isa kana neem leaf yookaanis immoo iyyuu
akka maqaa saayinsawaatti yookaan maqaa biraansaa azaadiktaa indikaa kan jedhamu kanadha jechuudha. Maqaan saayinsawaa isaa yookaan maqaa biraansaa niimliif kan jedhamu kana yookaan immoo ezeediraaktaa indikaa kan jedhamu kanadha jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha. Fireensaa kunooti baallisaa maalsaa kuni biqiltuun kuni kana fakkaata jechuudha. Biqiltuu baay'ee pestisaayidii hedduu hojjechuudhaan beekamudha jechuudha. Inni kun yookaan farra ilbiisaa kan ta'e baay'ee biqiltuu faayidaa qabeessa ta'edha jechuudha. Bu'aa qabeessa kan ta'edha. Niimliif. Neem has long been used for its medicinal and culinary properties. It is also known to be used as deterrent pests. Kana yeroo jedhu neemiin kun yookaan niimliifi gosti biqiltuu kanaa akka qorichaatti akka medisinaaliitti akkasumas immoo akka culinary property yookaan immoo akka galtee nyaataatti illee ni fayyada jechuudha. Wanti kuni it also known to be used deterrent to pests yeroo jedhu qoricha ilbiisaa jedhame yookaan immoo ilbiisa kan ari'u ilbiisa kan balleessu ilbiisa kan fixu jedhame akkasitti maqaa akkasii kan qabudha jechuudha. Yookaan immoo qoricha ilbiisaa kan jedhame waamamudha jechuudha. This medicinal herb has bitter taste. Kana yeroo dhamdhama hadhaa kan qabu strong odor that may keep the bugs away from your plants. Kana yeroo jedhu testii dhamdhama hadhaa kan qabu akkasumas immoo odoriinsa baay'ee cimaa kan ta'e fooliinsaa jechuudha. Foolii gadhee kan qabu yookiinis immoo ilbiisotaaf jechuudha baay'ee gadhee kan ta'edha. Kanaaf iyyuu pilaantiiwwan keessan irraatii biqiltoota isin qabdan oomisha isin qabdan irraatii ilbiisota kana kan ari'udha jechuudha. Kiippaak kan godhudha jechuudha. But non-toxic to animals baay'ee kan namatti tolu wanti kuni animaaliidhaaf yookaan immoo wantoota nuti irraatii kiip gochuu barbaanne irratti garuu dhiibbaa kan qaqqabsiisu miti jechuudha. Dhiibbaa kan qaqqabsiisu miti jechuudha. Kan akkamii? Kan akka animals bineeldota kan akka animals kan akka birds kan akka plants and humans kan akka namaa kan akkasirra miidhaa kan geessisu miti jechuudha. Non toxic to animals, birds, plants, humans yeroo jedhu warreen kana kanatti non toxicidha yookaan immoo summaawaa miti jechuudha. Summaawaa miti. It is best to spray neem oil on young plants where it is said to be effective for about 22 days. Neem oilii kana yookaan immoo zayita neemii yookaan immoo zayita biqiltuu kana biqiltoota young ta'anii turan dulloomanii yookaan immoo biqiltoota old ta'anis ta'uu danda'a. Warreen kana effective ta'ee kan inni turu itti biifamee keessatti racaamee hamma guyyoota 22 active ta'ee kan dhoowwuu danda'u resist kan gochuu danda'u prevent kan gochuu danda'udha jechuudha. Pestota jechuudha. Pesticide ta'ee kan inni turuu danda'u jechuudha. Add some neem oil to dash of liquid soap and some warm water and stir slowly. Kana jechuun akkaataa qophaa'insa isaati jechuudha. Neem oilii kana addi godhaa maarratti dash liquid of soap kana jechuun waan akka kobboo saamunaatu jira. Bishaan warm ta'e yookaan immoo bishaan boiled ta'e bishaan ho'aan ni jira. Isa kana maal goona jechuudha. Hoomacha yookaan immoo kobboosa jennu sana jechuudha. Kobboo saamunaa akkasumas immoo bishaan ho'aa wajjiniin walitti naqnee jechuudha. Neem oilii kana itti addi gochuudhaan itti dabaluudhaan stir goona jechuudha yookaan immoo sosochoosna jechuudha. Maal gochuudhaan mix gochuudhaaf slowly suuta mix gochuudhaan wanta kana produce goona jechuudha. Mala aadaatiin salphaatti akka namni hojjetu sana jechuudha. Add it to spray bottle and use it immediately. Spray bottle yeroo jennu isattiin buufnu sana jechuudha. Spray bottle isattiin buufnu sana jechuudha. Isattiin biifnu sana yookaan biifaa yookiis immoo marcaa isa jedhamu sana maqaan akkasiin sana waamu sana jechuudha. And immediately battaluma sanatti akkuma kana gootetti itti gargaaramii akka kanaa godhachuudhaan ni jedha. This serve as insect or pest repellent. Kana yeroo jedhu ilbiisota kan ajjeessu kan to'atu kan balleessu kan ari'udha jechuudha. Even you can cut down and
collect the neem leaf around your environment and put it simply in your home or table as it serves also pest, insects or repellents. Utuma akkaataa amma jenne kanaan oomecha saamnaa bishaan ho'aa wajjiniin walitti daballee neemliifii kana keessa buusnee akka kanaatti otoo hojjennee biifuu dhiisnee mayyuu jechuudha. Piroosesii kana dhiisnee dhumayyuu baaduma isaa kunnee jechuudha. Cut down and collect neem leaf around your environment. Naannoo keerraatii jechuudha. Biqiltuu gosa akka kanaa kutattee jechuudha. Kuttee mana yookiin immoo teebilii mata irra keessee jechuudha. Bakka ilbiisa balleessuu barbaadde sana keessee akka pest insect repellentiitti jechuudha kan inni gargaaru. Kun akkamittiinidha? Bakka kanatti maal jenneerra bitter taste kan qabuu fi strong odor kan qabudha jenneerra. Kana jechuun fooliinsa baay'ee hammaataa kan ta'ee fi akkasumas immoo dhamdhama hadhaawaa waan qabuu fi pestis insektonni yookaan immoo ilbiisonni ittiin dhiyaatan jechuudha. Irraatti ofiima isaaniirraa baqatu jechuudha. Figure 3.12 shows a neem leaf that is grown in most gardens jedha. Kana yeroo figuriin kun fiigurii 3.2 kun kan inni nutti argisiisu neem leafii iddoo baay'eetti kan guddatu gaardenii yookaan immoo lafa oomishaa hedduu keessatti kan itti namoonni guddisaniitti fayyadamanidha jedha isa kanadha jechuudha. Fiigurichi kunoo biqiltuu kanadha jechuudha. Kunoo neem leafii isa kanadha jechuudha. Firee ni qaba, baala ni qaba, isa kanadha jechuudha. Okay, waa'een pestisaayidii kana fakkaataa mee ammoo daddafnee gaggabaabsinee jechuudha. Maaliifii wantichi wal fakkaataadha wanta ta'eef viidiyoon isaa yoo dheerates herbisaayidii ilaallaa jechuudha. Inni kun immoo farra aramaa jechuudha. Farra aramaa yookaanis immoo midhaan keessatti kanneen biqilan jechuudha. Aramaa bakkaa bakkatti maqaa garaa garaa qabaachuu danda'a. Isa sana kan ittiin balleessinu keemikaala itti biifuudhaan jechuudha. Herbisaayidiin isa kanadha jechuudha. Chemical weed killeriidha jechuudha. Aramaawwan yookaanis immoo biqiltoota xixiqqoo kanneen ajjeessuudha jechuudha keemikaalli kun. Herbicides also commonly known as weed killers, which are substances used to control unwanted plants. Inni kuni unwanted plant yookaanis immoo kanneen hin barbaadamne biqiltoota hin barbaachisne biqiltoota keessaa biqiltoota hin barbaachisne kan ajjeesu jechuudha. Yookiis immoo aramaanis biqiltuudha mitire aramaa kan ajjeesu jechuudha. Biqiltoota nuti barbaadnu sana otoo hin taane aramaa kan ajjeesu. Inni kunis garuu gosa lama qaba jechuudha. Gosa lama qaba. Selective herbicideidhaa fi non selective herbicide jedhama jechuudha. Selective herbicide yeroo jennu control specific weed species while leaving the desired crop relatively unharmed. Kana yeroo jedhu isa filatee ajjeesu sana jechuudha. Isa filatee ajjeesu. Kanneen weedii ta'an yookaan immoo aramaa kanneen nuti hin barbaanne kan ajjeesu garuu immoo kanneen desired crop ta'an immoo kan hambisu jechuudha. Leave kan godhu kan dhiisu kan hambisu yookaan immoo unharmed to desired crop. Desired crop yeroon oomisha ishee nuti barbaannu biqiltuu ishee nuti barbaannu sana dhiisee kan hin ajjeesne unharmed kan ta'u leave kan godhu kan dhiisu jechuudha. Garuu immoo weedii yookaan immoo weed species yookaan immoo sanyiiwwan aramaa immoo kan balleessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma marxoo, affinii maal jedhame qotee bultoonni hedduminaan kan itti fayyadaman isa kana ni beektu baay'een keessan ijoolleen qotee bultoota isa kana ni hubattu. Isa sana jechuudha selective herbicide yeroo jennu warreen filatanii ajjeesanii garuu isa nuti barbaannu kan dhiisan buna faatti kan racaaman jiru buna dhiisanii aramaa kan ajjeesan midhaanota garaa garaa boqqolloo xaafii maal kan biifamanii kanneen nuti barbaannu sana kan akka boqqolloo fa'a dhiisanii aramaa isaa kan keessa ajjeesan isa maal jedhamu selective herbicides jedhamu jechuudha. Inni taanu non selective yeroo jennu immoo walumaa galatti kan ajjeesan jechuudha. Herbicide sometimes called total weed killers in commercial products since they kill all plant materials which they come into contact. Kana yeroo immoo walii galatti kan ajjeesan hunda ajjeesaa kan jedhamu afaan Oromoo yookiis immoo bakka bakkatti jimilaa kan jedhamu ni beektu yaada jimilaa kan jennu gosoota farra aramaa keessaati hunduma kan ajjeesu jechuudha. Otoo hin filatiin wanta itti racaame wanta kontaaktii godhe hunda biqiltoota kan walumatti galaafatu jechuudha. Inni kun isa kana jechuu barbaadee jira. Herbicides have largely replaced mechanical methods of weed control in countries where intensive and highly mechanized agriculture is practiced.
kana yeroo jedhu herbicide kuni mechanical method mechanical yeroo jennu maal jechuudha energy baasuudhaan kan hojjennu jechuudha energy fakkeenyaaf amma namoonni yeroo aramaawwan garaa garaa aramanii humna isaanii baasanii itti dadhabanii itti dafqanii jechuudha inni kun mechanical workidha yookaas blue color work isa jedhamu sana jechuudha civics and electrical education keessatti yookaanis immoo maashinii garaa garaa fayyadamnee yoo ta'u humna baasuudhaan isa hojjetamu sana maal godhe jechuudha replace mechanical method humna mekaanikaalaa humnaan isa hojjetamu sana maaliin bakka buuse jechuudha salphaadhumatti intiniidhaan keemikaala itti biifuudhaan yookiis itti racca'uudhaan haala kanaan akka nuti oomisha qulqulluu argannu humna baay'ee otoo hin baasiin jechuudha akka kanaatti bifa mooderni ta'een kan hojjetame akka ta'e isa kan haasa'uu barbaadeeti jechuudha. Types of herbicide yaa ilaallu types of herbicides gosoota herbicide yookaan gosoota farra aramaa kanaa haa ilaallu jechuudha. Gosoota farra aramaa kanaa the most important groups of herbicides and corresponding examples are given in table 3.2 jedha. Herbicideota gosoota baay'ee murteessoo importantii ta'an keessaati muraasni teebilii 3.2 keessatti caqasamanii jirudha. Isa kana jechuudha teebilichi 3.2 common groups of herbicides. Asirraan lakkoofsaan eessin jiru asirraan taayippii herbicide yookaan immoo gosoonni farra aramaa asiin gadi listi ta'anii jiru. Asirraan immoo fakkeenyonni isaanii asirraan gadi listi ta'anii jiru jechuudha. Asirraan akkuma argitanii chlorophenoxy acid 2,4D and 2,45T jedha. Asirraan kan jiru triazincid dha. Fakkeenyi isaanii gosti taayippii herbicide triazincid maalidha jechuudha. Example isaa herbicidein tokko maalidha jechuudha. Atrazeni, hexazinoni akkasumas immoo samizeni kanadha jechuudha. Warri kun fakkeenya isaaniiti. Akkasumas immoo gosoota herbicide keessaati organic phosphorus chemicals kanneen ta'an immoo glyphosate amides gosoota herbicide amide keessaati fakkeenyi amide inni tokko maalidha jechuudha. Alachlor fi metolachlor kana lamaan jechuudha. Thiocarbamate yookaanis immoo thio yeroo jennu egaa baay'ee compoundota isaan of keessaa qaban illee ilaalaa deemuu dandeessu jechuudha. Amide yeroo jennu NH qabaatee CO kana jechuun isheen kun amide yoo taatu NH tuuni yommuu dhuftee kaarbenii kanarratti attaachi taatu kaarbenii double bondii with single qabu ketoniitti yommuu dabalamtu jechuudha. Ketoniidhaa fi amaayiniin kun walitti dhufuudhaan amaayinii kan isaan uumanii thiocarbamate yeroo jennu immoo thio yeroo jennu kanneen SH of keessaatii qaban jechuudha. Salfariidhaaf haayidroojenii kan of keessaatii qaban kaarbaameetii kaarbenii garaagaraa kan ofirraatii qabanii daayinaayitiro aniliins yeroo jedhu immoo aniliin yeroo jennu ishee gosa aniliin yeroo jennu gosa beenzinii keessaatii aniliin yeroo jennu fakkeenyaaf kun beenziniidha yoo ta'e isheen kun fakkeenyaaf amma kun beenziniidha yoo ta'e aniliin yeroo jennu beenzin ringii ta'ee maal kan ofirraatii qabu jechuudha. Amaayinii kan ofirraatii qabu jechuudha. Kanaafi asirratti aniliin yeroo jennu beenzinii ta'ee maal kan ofirraatii qabu jechuudha. Functional groupii NH kan ofirraatii qabu jechuudha. NH kana yeroo jennu amaayinii kan ofirraatii qabu aniliin jennee kan waamnu kanaa jechuudha. Daayinaayitiro naayitiro lama kan ofirraatii qabu jechuudha. Groupii aniliinii ta'ee kallattii lamaan maal ofirraatii kan qabu jechuudha. Naayitiroojinii kan qabu naayitiro aniliin yeroo jennu ishee kana jechuudha. Fakkeenyi ishee fakkii herbicide keessaatii fakkeenyi daayinaayitiro aniliinii kana maalidha jechuudha. Trifurelinii kanadha jechuudha. Inni taanu chloroalipatixiidha jechuudha. Gosa herbicide keessaatii inni torbaffaanii chloroalipatixiidha. Inni kuni dalaafon ende
tiraayikiloooroasiteetiidha jechuudha gosti herbisaayidii fakkeenyi isaa inni qabu. Inni saddeetaffaanii gosoota herbisaayidii giruupii keessaati inorgaaniik keemikaalsiidha jechuudha. Inorgaaniik keemikaalsiidha jechuudha. Inorgaaniik keemikaalsi fakkeenyi isaa vaariyees arseeknaals ende siyaaneetis kilooreetis kanadha jechuudha. Gosoota herbisaayidii koomanii ta'an keessaatii listii godhaa jedhamtanii yoo gaafatamtanii teebilii kana ilaaluudhaan salphaatti dandeessu jechuudha. Egzaampiliin isaaniis asirra jiru. Okay, viidiyoon kun baay'ee dheerateera. Eksarsaayisiin isaa akkuma leekcharii kana akkuma jirutti dhaggeeffatanii kitaaba keessan dubbistanii kan deebisuu dandeessanidha jechuudha. Insektisaayidiin maalidha jedha yookaan immoo farri ilbiisaa maalidha? Ilbiisota kan ajjeesudha jechuudha. List and describe types of pesticides jedha. Gosoota pestisaayidii yookaan immoo farroota ilbiisaa muraasa caqasi jedha. Gosoota isaanii armaan olitti gara paartii jalqabaa keessatti jechuudha gara pesticide keessatti ilaalle sana list some common groups of herbicides jedha. Common groupin herbicide immoo kun viidiyoo kana irratti kanneen listii ta'anii jiranidha jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa paartii ta'an walitti deebina 3.36 sodium carbamate kan jedhu walitti deebina ammasitti nagaan tura viidiyoo paartii 8ffaatii walitti deebina. Ciao.